Hello guys, video biraatiin walitti deebina jirra. Bilbila keessan Android kaameraa meeqa? Kaameraa afur sadii afur lama moo takka moo sadii ni hojjetamoo kamtu hojjennee kamtu hojjetaa addaan baruudhaaf koodii kana fayyadamii siin ya'a. Jalqaba wanni ati gochuu qabdu mana dawwalaa keessan seentaa jechuudha. Mana dawwalaa keessa erga seentee oda riqicha urjii riqicha 88 riqicha urjii yeroo akkana gootee itti barreessitu fuula ajaa'ibaa fuula akkanaa kana argattaa jechuudha. Kanaaf kaameraawwan bilbila keetii mirkaneeffachuudhaaf kamtu hojjetaa kamtu hin hojjenne asirratti amma maayin kaameraan isa kam akka ta'e adda baafachuudhaaf maayin kaameraa irratti ni cuqaaftaa jechuudha. Kunoo yeroo irratti erga cuqaaftu akkuma agartu kiyya asitti kaameraan kun kam akka ta'e addaan siif baasaa jechuudha. Okay, look. We have two kaameraa lama qabnaami. Kaameraa maayin kaameraan kamii upper kaameraan kamii kajuu adda baafachuudhaaf okay amma ka gubbaa kana niin qaba gizeen qabu kajalaa ammallee still hojjechutti jira jechuudha. Kun isa tokko kaanis isa biraati jechuudha. Okay kajalaa kana qabe amma ka qabamee jiru habba tokko jechuudha. Wanni isin gochuu qabdan kaameraa kana mirkaneeffachuu waan jirra jecha addaan ni baafannaa jechuu kaameraa kamtu kamii teesti godhu jira. Teesti kaameraa habba tokko akka hojjetu barreemi paas ni goona. Sambura kaameraa okay maayin sab kaameraa kan jiru ni mirkaneeffannaa. Inni kun amma isa gubbaati. Look amma jalqaba kanii tokko qabee jiru malee kan agarsiisutti jira jechuudha. Kunis isa biraati. Isinis bifa kanaan kaameraa bilbila keessanii bilbiloonni keenya kaameraa qabaa. Bilbilli anan bituu deemu kun kaameraa meeqa qabamoo akkami jettanii bifa kanaan addaan baafachuu ni dandeessanii. Koodiin urjii riqicha 88 riqicha urjiidha. Bifa kanaan addaan baafachuu dandeessan. Akkasumas kaameraa dultuu fi firoont kaameraa ni qabdimoo jettanii bifa kanaan addaan baafachuu ni dandeessan. Firoontis ta'ee okay whatever guys you bifa koodii kanaatiin addaan baafachuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Koodii tana qabadhaa. Viidiyoo kanneen akkana kan birootiif follow gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti bye bye.